deebiftu maali waan kana gootu namni bifa tasgabbiitii ganda nama hawwatu na rafsin osoo jimmaa hin rafsin osoo wallaggaa hin rafsin irraa dubbate baay'ee jira garuu mubaariki akka nama alkoolii dhugeettee jira naala buusha kila kun wallahi waan inni jedhee jira mubaarik musammaa yoo ijoolleen oromoo jimmaa taatanii kaatanii kana jirtanii amma siltettiin kun jecha amma siin gadi baatee oo siin dhiifama gadi gugguuftee jira suyyuun ijoollee jimmaatii buutee yoo siin kan isiin dhiifaman gaafa taane ijoolleen ganda biraa immoo soraadhaan dubbate jettanii warreen as jala yaatanii waan addaa dubbatanu kana keessaa baa ganda keenya dhufina waan akkanaa yoo ta'e gandatti galla jechaan wanni isinii galuu qabu amma inni nu hundinuu michu ijoollee warri laayivii tiiktookii irratti yeroo hunda hojjettanu amma mubaarik gadi ba'e amma nu tuffatee inni nu arrabsa jechaan kuulloo buna galatti hidhatte ana kaakayyuu kiyya amma 7 lakkaaf jechaan siltummaa isaa jechaadha barandaa maatii jiraan beekan barandaa maatii jira sinii galee mubaarik musammaa duraan leestiroota ragaan turre isaan sirriitti hin beekaa jechaan nama leestiroota dhagee caammaa ijoollee magaalaa gaatiraa keessa unnaan qabee botti namaa miica gadi har'a gadi ba'ee ijoollee jimmaa xiqqeessaadha jechaan nutu dhageeffadha sababni amma amaaraanii akka barbaade naftanyaanuu keessa galtee waan barbaade oromoo irratti godhaa jirtu oromootu qe'ee ofii kabachiisuu dadhabe si akka kanaaf ayitiyyi oromoo qe'ee ofii kabachiisuu dadhabeeyyi mataa irratti of boolaa'isaa jira kanaafuu jennaan warreen goota gooti jettanii dhagaa gootummaa isaatiif faarsaa amma dhageeffadha waa'ee Samiir ijoolleen silaa waa'ee dhageeffadhu kaanii waan ta'e si hubachiisa waa'ee Samiir sana natu afaan irraa qabsiise mubaarik musammarra Samiir jimmaan sana kan isin birrii 100 nama gaafattee funyaan qabdee kennan jaarsummaa dhibbanii mubaariki boo'ee viidiyoo ergee kennaanii Samiir sirraa gadi hin buufne wanta wasilaatanan oo jala jiraate ta'e Samiir jimmaa ijoo mucaa sana dhageeffadha mucaa Iraaqitti moosatti duute tana reenfa biyya galchina naan jedhee uummata gowwoomsee laayivii gadi ba'ee reenfa si biyya galchina maasitti galchina jedhee Itoophiyaa 220 waan ta'u akkaawuntii isaa galfame ka'ee eegasii maal godhee mucaan achumatti qabaramte maatiitti hin galle eega mucaan sun achitti qabaramte maallaqa kun deebisette Samiiritti sun jabduudha amma biyya galteetti maallaqa kun deebisette hay uummanni nan gaafanne akkamitti na gaafattaa jedhe kaaliif beetaa dubbii kana waan kana dhageessetta aywa naa deebii maallaqa koo jetteen mucaan hin galle birrii kuma amma kanan kenne fidi jetteen baay'ee uummanni oromoo nan gaafan naan hin kennu jedhe eegan kennu jette wallaahi dandaa godhee gadi baasa jette waan fidde jedhe gaafa siin gadi baatee dhukkeerraan kaaftu ijoolleen keenya gadi ba'anii ijoolleen namoota hedduu jiru miidiyaa kanarraa gadi ba'anii maal jedhaniin dhiisii Samiir jedhanii dhowwanii maallaqa si tokko lama jettee gurra qabdee harkaa fudhattee bakka koo Samiir irraa galte oromoo warri kaan gadi baatee naa viidiyoo waraabdeetti hankan koo fudheera oromoo warri kaan fudhatanii fudhadhaa dhiibsanii dhiisan hangabaabumatti nama hedduu jira asillee natiif namni yaada bilchaataa kennu ni jira wannan isinii dhaamu ijoollee oromoo warri ganda biraayi soraadhaaf dubbatee jennaan mubaarikiidhaa dubbataa jirta ka jettanu namni soraadhaa dubbatu jimmaa hin arrabsu namni soraadhaa dubbatu abbaa jifaa hin arrabsu akkuma amma michuuni foorfaayii veenyu isaa kana mubaarikirra kaa'ee jedhee namni soraa arrabse sana akkuma viidiyoo kaa'ee nama sanarraa dubbata malee maal jedhe beektaa Kaalid kan mataan bane ijoolleen oromoo warri ganda biraas keenya dhaggeeffadhaa dura waggaa meeqaatiif mucaa kaleessaa walitti fiddaa jedhe qoy lubbuu namaa akkamitti wal caalaa qoy lubbuu nama seenaa kamtu irra hojjate qoy dura namaatti nama gammachiisuu nama godhu abbaan jifaar bara akka Itoophiyaatti gaafatamaa jiru soraan dhiyeenya ijoollee daa'ima du'a isaatti gammaduu miti yaa ijoollee nuti lubbuu qabna waan ta'e kanaafuu jennaani wallaahi mubaarikitti kana jechaan amma siin gadi gugguuftee ol kaatee agandaa kun hin dhaabateetiin har'aa wacanii wanni ijoollee keenyaa mana dhaggeeffadha akka ijoollee jimmaatti awwaan tokko sitti hima ijoolleen keenya yeroo tokko akkuma kana waccisanii nama arrasitanii akkas jennee dhiifne jechaan amma mucattiin silteen kun gadi baatee dhiifama naa godha sinittan balleesse sababa mucaa kanaatiin immoo ergan ijoollee jimmaa arrabsee aartanii dhiifama naa godha amma siin gettutti waa'ee ajandaa kun cufamuu qabu amaanaa oromummaa sinitti ta'uun isiniin jedha yaadni kan kana miila keessan seenan iyyuu wallaahi abbaa jifaariin jechanii nuun jedhe buna galatti dhaanu nama kuullooni biyya keenyatti nama isa jimmaa buna dhaabeedha isa jimmaa fi caammaa miicee uummata jimmaatti bulchee arra abbaa makiinaa ta'ee jira silteen immoo arra leekunoo karaadhuma magaalaa keenyatti karataa turtanii amma kaayiroo keessatti kunoo wayyaa aafattee teessee karataa jirta wal caalaa ilmi namaa jechaadha kanaafuu naan ganda keenya hin arrabsin gaafti namni siltummaa keetiin si arrabsumaa inni beekta gaafa gaddeebitee nu arrabsitu Tigireenuu Amaaraanuu ganda keenya keessa jiraataa jirti kanaafuu jennaani caraa keessa itti fufaan isin jedha waa'ee ammaa hin dhiisin akkam ta'e waa'ee mubaariki amma dhiifama gaafatutti irraa kan hin deebinu kanuma galatooma Dula qindaa'aa mubaarak musammaa irratti baname nama tokko yeroo azaan hataa akkas taap godhaatan immoo ijoollee walii daddabarraa taap godha sheerii godha Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wanni kun
guyyaa lama sadii gahaa jira endo dubbatamaa jira garuu amma ganama kana amma man dhufee seeniyaan dheengadda isa ijoolleen komii irratti kaasanii dubbataa jiran nuni seenee ganda namaatiin arrabsinaatii komii irraa qabdan immoo dhufee isiniif haa deebisu suutaanii wal gaafadhaa ijoolleen ganda biraasii dhuftanii waan kanarraa hin dubbatinaa nama ganda tokkotu wal komataa jira jedhee dubbadheen ture. Achi ba'ee yeroo nani mana Mubaarak jala deemu liivii irra jira. Ani abbaa Jafaariin hin arrabsine ijoollee Jimmaa guutuu hin arrabsine. Isa Wallaggaa keessaa gadi ba'ee suuraa abbaa Jafaar gad deebisee fi isa Jimmaan keessaa ba'ee suuraa soraa gad deebisee qofaan walitti qabee arrabsee wanta jedhu dubbataa ture. Amma immoo wanta dagaa jiru suuraa abbaa Jafaar isa du'aa isa bara meeqaatii fi suuraa soraa isa kaleessaa nama kaleessa nurraa jirtu asirratti waan kana qabatamaadhaan jedheera. Kana namni quba qabdanu adda baasaatii waan kana irratti innis kan deebii kennu ta'a. Saadam dalaga lilaani. Jecha isaa saadam dalaga lilaani. Koy nadiifiti ban deebisa. An dhaggeeffadha amma yeroo ammaa kana maal ta'e beektu amma mucaan tokko sila maal jira ture. Akkaawuntii birrii Mubaarak irratti galchitee fidii iskiriishuutu binetti agarsiise. Wanni ammaa kun dhuguma hunda waraabama isa kana nama waraabamaadha amma fakkeenya sun haasaa jiru kana waraabama hundi isaatu. An garuu gurra kootiin kana dhagaye kuullonni buna galatti dhalatte sani jedhu gurra kootiin dhagaye. Mucaa kaleessaatiif abbaa Jafaar maaltu fidee waa'ee kanaadhaaf hin dubbachiise kan inni jedhe immoo gurra kiyyaa hin dhagaye. Ragaa biraa barbaadu isa gaafa sana faraxxatee cinqee jedhe tokko. Naziif yoo sila viidiyoo kana dhaggeeffataa jiran immoo waan tokko si hubachiise dhiifama naa godhan warri kanarra ta'a. Naziif amma ijoolleen kee kumsa akka Jimmaatti kan jarree irraa qabatataa jiran waan namni waliin dhosine. Oromoon kutaa tokko isa dhaga'u namni beekaan illee keessa jira abdii dhiifama naa godha narra taa'anii kaarii dumtu keessa dhiifama naa godha. Waan irraa beeku tokko akka ijoolleen kee kumsa godhaa jiran irratti wanti dubbachuu qabdanu suuraa soraarraa akkasitti danfee dubbate jiraa jiru. Waan waliin dhosine Oromoon kamiyyuu beekuu qaba. Gaafa suuraan abbaa Jafaar gubamaa ture gaafa suuraan abbaa Jafaar gaddeeffamee waan fedhame godhamaa ture Mubaarak Musammaa eessa ture? Achi immoo deebee suuraa soraa immoo maxxanfatee maaliif immoo ijoollee Jimmaatiin warra buna galatti dhalatetiyyi akkas nu godhaa jira maaliif jedhee nu arrabsee nuti yoo kan suuraa soraa gad deebisee jedhe nama ganda biraatti ijoollee jedhanii qeequmsa kaa'aa jiru. Kana wanni isin galuu qabdu baate sirriitti kan wanni isin amanuu qabdan. Okay. Yaada keetti. Asirratti ani viidiyoo miidiyaa irra muramtee deemtutti namaan waan akka dhuunfaa kootiitti. Sababni isaa namni bakka isa barbaachisu qofee murateeyyi bakka san barbaachifne keessaa dhiisee ragaadhaan waa fudhatee deema. Waa'ee viidiyoo quba qabdu sin hundinuu kan eenyuyyuu haa ta'u kan mootummaa biyya bulchuullee haa ta'u. Garuu namni yeroo sana jalqaba yeroo inni liivii seenuu kaasee hanga dhumaatti jala ture. Waan kana yoo addanuu baasee akkuma isin amma jettan kana suuraa nama durdu'eetii fi suuraa ammaa kana walitti fiddanii warreen viidiyoo waraabdan jedhee yoo gadi ba'ee dhuguma abbaa Jafaariin kan tuqeera ta'ee dhufee deebii kennuu qaba. Yoommoo akkuma jedhu walitti qabee kutaa hunda keessaa kutaa lameenuu keessaa ijoollee waa balleessan kana qofa irratti xiyyeeffatee kan arrabsee ta'e aniyyuu nan arrabsaa warra suuraa gadi garagalchitu. Eenyuun iyyuu haa taatu. Isin galeeraa yaadni koo. Yaada gaarii. Namoonni yeroo sana viidiyoo yeroo inni liivii seenu jalqaba hanga dhumaatti dhaggeeffattan dhugaadhuma suuraa abbaa Jafaar tortoraa du'aa duriitii fi kan soraa ammaa walitti fiddee akkamitti suuraa gad deebista jedheera yoo ta'e dhugaadhumaan nutti balleesseera. Kanarratti dhufee deebii kennuu qaba. Kanaan achitti immoo viidiyoo cittuu deemtuun deebii namaaf laachuun yookiin nama tuquun hin ulfaata jira keenya. Qoy Naziif asitti waan si gaafadha. Ani jara taddanaa baase ijoolleen viidiyoocha fayyaan dhaggeeffanne jarri kunuu na taazzabu. Anis jedheen ture gin jaran na hubachiise anayyuu utuu wanta tokko nu bati murtii kennuun hin jabaata. Gini jedheera akkana jedhee ijoolleen xixinnoon laa amma akkana ture Naziif wanni ture
ijoolleen tokko gabbaanii mootummaan biyya bulchaa jiru kuni maaliif waa'ee soraa du'a soraa gadi hin baafne waan jedhu yaada kaasanii sigalee suuraa biyyi gabbaasanii gogombisaa turan. Asiis warri abiyyi jaallatanu warri yaanni jira dadhabaa ta'e suuraa mucaa du'ee gaffidanii gombisanii kan abbaa Jifaar gombisuun dhufe sigalee argaa turre jechaadha. Kun ijoollee wallaadha. Gini kan sanaa achitti dhaabna. Koi ijoollee wal deebisanii miti Naziif aniif Mubaarik tokko miti an aniif Mubaarik walitti hin dhiyaan ani wallaalaadha xinnoodha mucaasa biyyiidha inni nama guddaadha nama beekamtii qabu an beekamtii hin qabu maaliifi dhugaa dubbachuudhaafi ijoollee xixinnoo hubatama hin qabne sigalee Wallaggaanis Jimmaanis bakka buutee suuraa namaa fiddee gogombistu summiira keessa galchee ummata Jimmaa jecha gadi bu'aa akkasii jedhee fayyadama Mubaarik taanaani waan faayidaa qabu miti. Maal namni guddi gizee akkana jedhee orminni bakkee moo maalluun jedha. Siigalee an kanannatti dhaga'ame akka wallaaluma kootiitti siigalee namni guddi waa hedduu namni sarraa eega. Namni guddi tokko wama ijoollee keessa galuun qabu malee gaddeebisan miti inni riyaa ijoollee kanaa miti. Riyaa ijoollee suuraa gogombistu kanaa miti tuffateedhuma dhiisee bira bahuu qaba. An amma ijoollee kana hubannoo qabu ijoolluma keenya waan ta'aniif seene malee isa akka qajeelatti dubbataa jiru malee utuu jedhee suuraa gogombisanii sirbaa jiraatanii dhufee iyyuu ittiin hin haasawwan. Maaliif ijoolleen suuraa namaa du'aadha xiqqeessitee ittiin qoostu kuni fayyaansiyyuu du'aadhaan tokko. Inni namni guddi sooraan inni du'ee fi abbaan Jifaarii inni kaleessa du'aan totturaaniif inni kaleessa du'e akkamitti wal jaalaa jedheedhan kuni bareedaa miti. Jecha kana eega jedhe dhufee dhiifama gaafachuu qaba. Sigalee kuulloo Jimmaa maal Jimmaa namni tokko eega Jimmatti dhalate Jimmaa inni eessarra ofii isaatii dhaabate namaan kuulloodha kan jedhu sigalee mirgi kuulloo sarbamuun qabu. Mirga kootii farmataa mirga nama tokko takku nama tokkotti darbuun qabu namni natti darbuun fedhuun akka kaaliditti akka Oromoo tokkotti jechaadha. Sigalee. Kaaliidoo nama kanarratti gaafii wajjii qaba. Obsa. Jaarraa fidatanii toofsaa. Jaarraa fidatanii toofsaa. Obsaa jaarraa fidataniitu. Abdii itti buufi. Gaal tokko daqiiqaa tokko naa kenna. Namni yeroo sana viidiyoo liivii isaa jalqabaa hanga dhumaatti dhaggeeffate namni of beeku dhufee nuufa dubbatu. Waan kana irratti mee adda nuufa baasu sirriitti. Viidiyoodhaan waa murteessuun ulfaata waan ta'eef. Abdii Oromooti dhiifamaa wajjin ishi rakkoon qabu inni kun gaaffii kan kennaa fi yaada gaariidha. Abdii Oromooti kennaa carraa dhiifamaa waliin. Mee yeroo tokko kennaa fi. Abdiin dubbate abdii dubbate. Galatooma obboleewwan kiyyaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Walitti qabamtanii mari'achuuf biyya keessaniif ijoollee keessaniif dhaabbachuuf galatooma. Anii fi Mubaarik wanni irratti waliin galle hedduutu jira. Haga walitti dhiyaannurra hanga wal lollu baay'ata garuu takka paabilik goonee waliin lollu karuma keessaa wal lolla kun hiriyoonni keenya nutti dhiyaatan ni beeku garuu immoo sababa kanaaf dhugaa waan jiru irra darbuun barbaadu dhugaadha kan na fayyadu malee ilma namaa miti. Viidiyoo Mubaarik sanaa kallattiin jalan jira gaafa san dhaggeeffataan jira gaafa inni aaree dubbatu sana waan inni jechaa ture haga ammaatti wanni keessaa haaraanatti ta'ee gurra rabbinaa kenneen kanan dhaggeeffataa jiru ijoollee Jimmaa bakka bu'ee ijoollee Jimmaa walitti qabee arrabsuu isaan dhageenye. Lama nama qaata du'ee fi nama har'a du'e maaltu walitti fida kan inni jedhu rabbitu yoon sobe itti nagaafachuu deemaa hin dhageenye. Kan inni arrabse ijoollee intaloo mucaa suuraa gaddeebistee fi suuraa abbaa Jifaar illee gaddeebisan danfee arrabseera. Sanammoo akka nama tokkotti yaada dogongoraas haa ta'u nama deeggaruudhaan. Maaliif namumti nama du'e tokko irratti qabsaa'u garaan haadhaa madaadha. Aniif isin illee quufnee nutti dhaga'amuu dhabu haati kan kee haati kan koo otuun anduunaan ati narratti dhiichifte madaa sila qabdu daran itti jabaatamoo irraa qabbana kana kan jedhu gaafii keessa galchuun barbaachisaadha. Amma as keessatti Ahmadis haa ta'u Naziifis haa ta'u Kaalidis haa ta'u Kaalid kanaan hiriyaadhaan fakkeenyaaf wal beenna sirriitti illee keessa walii beekuu dhabnu. Jara kana haa ta'u Kaalid gadi ba'ee yoonni nama tokko arrabsee
Oromoo ganda biraa arrabsee yoon gadi ba'ee Kaalidiin arrabsee waan inni barbaades kuulloos diqaalas maarres jedheeni Jimmaan arrabsuu koo miti hubadhaa. Gaafa waan tokko dubbannu dhugaa qofa fira godhachuu qabna. Haadhaaf abbaa keenya caala dhugaan nutti dhiyaachuu qaba jara keenya. Har'a waan nuti hojjetanne qofa kan bor nu fayyadu. Addunyaan xiqqoo tokko gabaabduudha. Sababa waan tokkootiif yookiin faayidaa tokkoof jecha yookiin hiriyummaa walitti hidhamneef jecha cubbuu yoo dubbanne numaan ba'a. Wanni irratti walii galuu qabnu akka dhiiraatti yoo dubbanne dhiirri waan baay'ee obsa. Dubartoonni uumamaan obsan qaban yeroo hedduu dubbii gandummaa kana kan qabsiisu shamarran keenya nuti dhiironni immoo gad dhaabbannee ilaaluu dhabuutu nu salphisaa jira. Dhaabbannee ilaallee buusnee baasnee ilaaluudha. Amma an viidiyoo gaafa sanaa keessatti kanan hin dhageenye isinii hime kan immoo amma Mubaarik nama du'ee fi nama qaata du'eef nama amma du'ee maaltu walitti fida yoo inni jedhu sagaleen tokko yoo naa ergamee dhaga'e otuu isin jirtanuu nuti qabee Mubaarikiin funyaan qabnee dhiifama gaafachiifna jechuudha. Jechi kun jiraannaan ammallee walitti qabee ijoollee Jimmaa abbuma 5-6 tokko arrabse taanaan hin gaafachiifne. Garuu immoo osoo gurri keenya dhaga'u osoo qalbiin keenya beeku cubbuu tokko hojjanna. Ani Jimma yoo tuqame an tuqamuudha. An tuqamuun immoo Jimma tuqamuu miti. Waan kana edas dubbadheera. Ani nama dhuunfaati. Jimmi biyya. Gaafa namni tokko Jimma akkana jedhee arrabse waloodhaan gurmuudhaan gadi baanee irratti duuluun dirqama keenya. Dirqama malee fedhii miti kun. Maaliif biyya keenya garuu Kaalitti arrafame abumaa hirtarrafame yookiin immoo michuu tarrafameedha. Jimma tuqame jechuun gonkumaan danda'amu. Fafa kun dhugaa rabbi fafa. Namni tokkoof biyyi walitti hin dhufu. Namni tokko dogongora isaatiisis ni arrafama ni qeeqama. Dogongora malees abbaan arrabsu immoo dogongoree arrabsuu danda'a. Ilaaluutu immoo barbaachisaadha. Ammallee ituma dogongora ta'e ituma gurbaan kun dogongoree akkasitti miti kan namni dhiifama gaafatu. Maal godhamaa? Keessaan namni wal gaafata. Keessaan dubbiin kun qoratama. Keessaan bilcheeffama. Badii isaa gaafa fudhate gadi ba'ee dhiifama gaafata. Gaafa ati keessaan dubbisuuf namni tokko yoo raqee dubbisuu innaan keessummeessuu dide 2 guutta 3 guutta ni dida. Gaafa kana gadi baanee paablikiitti irraa dubbachuun bareechi barbaachisaadha. Isinii galee jira keenya. Hanga fedheyyuu haa ta'u waan fedheyyuu haa ta'u iddoo wal geessinu hin qabnu. Yoollee mirqaanneetuma wal lolaa jirra ta'e malee. Isa dhugaatiin ala jechuudha. Mee namumti wallaahi billaahi Mubaarik afaan isaatiin abbaa Jifaar qaata du'ee fi sooraa kaleessa du'e maaltu walitti fidaa jedhee namni wanta tokko ragaanuu fidu jiraannaan kana atti wanna tokko hin barbaanne. Abbaa Jifaar eenyu walitti jaallanna rabbi rahmata aguduu fi eenyu walitti jaallanna isinii galee gaafa kana marii tokko hin qabnu. Numa hundatu duula bana gaafa san dhiifamni qofti illee ga'aa miti. Waan adabamuu qabu namni ni adabamu. Amma abumaa kana wanni nuti yeroo hunda itti aarree lollee itti dallannuuf maaliif hayyoota akkanaan urkaa xiqqeessaa maaliif namoota akkasiitti duulaa maaliif warra akkana nuun qusanneedha malee dhimma dhuunfaa tokko walitti hin qabnu jiran. Ilaa gad dhaabbannee of ilaallu isinitti hin dheeressu. Waan ragaan achi wannan jaalladhu hin jiru. Hayyoota Oromoo hunda jaalladhullee abbaa Jifaarii achi wannan jaalladhu hin jiru. Ragaa isii kana qabaannaan Mubaarikiin dhiyeessinee uummata fuuldureetti badii guddaa itti murree waan barbaannu gaafachuu dandeenya. Kanaan alammoo jechi isaa san dhaggeeffataa ture yoo ta'e sun akka kootti badiin qabu waan ragaan qabne hin goonu. Asirratti wacnee yoo abaarre aadaa ta'e nutti hafaa jira. Amala ta'e nutti hafaa jira meediyaa alatti wal lallabuun wal qusataa deemuun wal gorfataa deemuun wal hubachiisaa deemuun waa hedduutu uumama meediyaa kanarratti. Namni waa hedduu balleessa waa hedduu dogongora. Isinii galee waan akkasiitu aadaa godhanne amala godhanne barbaachisaa. Wanni waliin qabsoofnu jira. Wanni waliin irratti duullu jira. Wanni waliin falmannu jira. Wanni waliif immoo falminus jira. Isinii galee waan kanan jedha hangama kootiin tarii yaanni kan koo kun namoota hedduudhaaf hin liqinfamu ta'uu danda'a. Isiniif isin ta'uu danda'a. La hin liqinfama maaliif beektaa? Nus kanuma jenne anis kana jennaani namni guddii akkati jette Mubaarik kan kana jedhu taanaan dhiifama gaafachuu qabaadha. Laayinni keenya wal keessa laaqamne kanumatti jirra nu hundinuu jechaadha. Kana eega jedhe ta'ee yoo kana jedhe dhiifama gaafachuu qaba. Kuni du'aan sooraas du'aan abbaa Jifaaris jarri hundinuu Oromoodha nurraa hidhatanii
Rabbiin raamataa godhuu fi rabbiin jannataa na qanansiisu mucaa kichuu taphateen quufne du'e gini asumatti akka abdiin jedhe wanni isin hubachuu qabdan tokko akka abdiin jedhe namni tokko nama dhuunfaati dhuguma biyya tokko nama dhuunfaati namni barbaade na arrabsuu anillee nama dhuunfaa abdii kana quncitee arrabsuu nan barbaada fakkeenya yoon arrabsee jedhe isa qofichee maatii isaatti dabaluun qabu. Gandan itti dhalate itti dabaluun qabu. Isa qoficheerraa dhukkee gochuu mirgan qaba. Maaliif anaaf isatu walirraa waa qaba yoo ta'es innillee gaafa na arrabsu akkasuma yaadni kee yaada bareedaa namaa taa'aadha. Kanarratti namni yaada dabalataa qabda yoo jiraatani